nagarre waa lama takka ni barreessu na godhee seenaa keenyaan seenaa ammas ga'u maaf hin barreessu jedhan isaan. Amma gartammoo nagarre moo itti banuu dabale. Dursee barraa'u bakka jedhanirraa gaaffii qabna nuti siluma bakka biraa miti. Yaasuma sirreessi. Gaaffii anis gaafadha waan ta'eef haa fixanu. Fixanii? Nan fixa. Wanta nuyi jedhutu jira asitti. Qabxii amma an viidiyoo isin dhageesse keessaa idiitiin akka hin jirree jalqaba irratti naa hubadhaa isiniin jedheera. Viidiyoottiin walumatti haansitee jirti iddoon pooyintii barbaannu sun jechuudha. Iddoon qabxii dogongora jennee walitti haansitee jirti. Shee Ahmadii innumti sun idiitii ta'eera jedhanii waan kaasaa turan asumarraan tokko kana naa qabadhaa. Inni lammaffaa wanta nu amansiisuuf yaalaa jirtu keessaa tokko sheekni Oromoo jimmallee biyyuma Oromollee jedhan. Of course. Itti fufaniit maal of course maal jettare maal naasa haramti. Sorry. Asa Ustaz Ahmad nutti haasaa malee nutti naasanii asin nutti haasaa gaafa softan. Ani isinitti naasaa jira. Ani silumayyuu isinitti naasaa jira. Silumayyuu jechuudha. Viidiyoo irraa dhagaa turre jimmallee Oromumallee biyya teennalleedhaan maali Oromummaa kana irraa shakkii qabu tokko kan gaaffii dhiyeeffataa turre. Dursa kan silaa barreeffamuu qabu seenaa sikkoo mandoo kanaa jedhan. Ani seenaa sikkoo mandoo akkuma jalqaba isin irratti kaasee ittiin guddadhe kooti jedhee isuman dhuguma laphee koo keessa jiru ittiin of bareedha. Ittiin of barbaadu eegale. So amma isa kamiin fidee akka nu amansiisuu yaalaa jiru kanatu na dhibiyana. Kan gaafiinatti ta'e maal akka jedhee nu amansiisuu yaalaa jiru kan. Nuunis kan qabne koo wanti idiit godhame hin jiru. Wanti sagalee haaraa irratti idiit godhame hin jiru. Dursa kan barreeffamuu qaba jedhan. Jimmallee Oromumallee jedhan. Jimmallee akkanumallee jedhan. Kun wal qabatee waan silaa nama sanarraa hin eegamnee fi yoo xiqqaate broadcastiin isaan dhiyeesse sun idiit godhee baasuu qabullee jennee waan amannuu fi akka gaaffiitti akka dogongoraatti viidiyoo irratti hojjennee jechuudha. Isa kanaaf Ahmadii bakka kanatti tarii yoo akka diqqaa sirkaa baate amantee osoo fudhattee irra darbite gaariidha. Ayidarii wajjiniin guyyaa tokko yaadatta yoo ta'e ogeessa seeraa sana eenyuun maqaan isaanii mana tokkummaatti waan dheeraa yeroo dheeraa irratti haasofneera viidiyoo kana dhaggeeffannee jechuudha. Dogongora afaanii akka namni sun qabu irra deddeebiin haasofne nutillee dhiifnee biraa deebine. Namni qabxii kana biraa deebi'uu didee viidiyoo irratti hojjete Ahmadiin qofa. Tarii yoo loqodaa nuti sirriitti nuun galu ta'ellee gaafa sana isinirraa mormitanii lakkii sirrii jedhee jettanii nu ibsuu dandeessu ture. Gaafas dogongorri afaanii akka jirullee yoo xiqqaate broadcastii sana irratti rakkoo akka qabullee kaafneeti kan adda baane. Marii keenya yeroo sanaatiin jechuudha. Amma anaaf deebiin kun gaamitii fudhatama hin qabu. Tarii iccitiin biraa wanti sila yaaddanii hojjettan yoo jiraate ammas yoo ibsa na amansiisu ragaa na amansiisu jiraate fudhachuun danda'a kanuman jedhaan. Galatoomii abdiin geetaachoodhaa eegareefuu abdiin ergareefuu dubbachuu barbaada. Abdiin yaada yookaan gaafii deebiin kenna waan inni amma jedhe irratti gaaffiin qaba gaaffii adeemsa. Anis deebiin koo quufsaa miti waan hin jiru. Abdii amma laa wanti inni galu qabu wanni guddaan jaarsi hubachuudha. Gaafii gahaa jiruu fi deebi'ee jiru. Lammaffaa hawaasni keenya dubbiin deebiin isaa deebuu fi hubachuudha malee dirqama nabaanidhaa fi tokko tokkoon dirqamaan akkaataa hubannutti isin deebisuun yookaan Ustaz Ahmadin dirqitti akkas godha jechuun
wanta dha waan ta'eef walumaa galatti amma Ustaaz Ahmad gaafilee amma Ustaaz Nabaaniin kaase kana irratti deebisaa kennee sana booda Abdii fi abbaan giddi dubbatan raajiinis ni dubbatan inshallah Abdii booda. Haydar dubbiin irratti kakatanii ka'anii dhiifama geessan. Hafizoo qoy. Shaamed afixatu Shaamed dubbadha. Galatoo ulfaadha dheeraa dhaggeeffadha. Namni ani viidiyoo irratti waraabee tokkummaanii sheeka kana arrabse mucuk godhe dhaggeeffadha. Irratti waraabee silaatii kaleessa muhee irratti waraabee ras kun qofti. An tokkummaa dhaggeeffadha du. Aduudi kana waliin ilaalu. Mine dubbii namicha sammuunsaa aduudi kana waliin ilaalu hanga xumuraatti yoon dhaggeeffate. Yaa tokkummaa. Namicha sammuunsaa adoode kana waliin haa ilaallu jedhee arrabaan jalqabe. Kan mu'ee arrabaan qabu dogongora malee. Sheekni kuni jimmi kan keenya Oromoodhas jedhan. Jimmi kan keenya Oromoodhas. Sheekni kuni jimmi kan keenya. Hasan muutu. Waan obboleessi keenya kaase asanoo mi'uusitti godhabaa. Jimmi kan keenya Oromoodhas jedhan. Miti jechi kun maal akka ta'e ani jechi kuni xiqqeessuudha miqishnaadha jedhee hin amanu. Warri siikoomandoo warri loqoda kana beektan loqodoonni waan gargar ta'uu danda'a wantoonni tokko tokko jechuudha. Kun immoo bal'ina Oromoodha malee wanni miti. Isa kana an akka biraatti hin fudhanne yoo akka biraatti fudhatama ta'e xiqqeessuutti fudhatama ta'e dhiifama. Ani immoo waan kana akka xiqqeessuutti ummata kana xiqqeessuuf jedhameetti hin beeku. Kan akkasitti quba qabaadha. Inni biraanii dursa kan keenyatu kan keenya barreessuu qabda jedhamoo dursa kan keenya barraa'uu qaba jedhan. Elaa dhaggeeffadhaa joo. Dursa kan keenya barraa'uu qaba jedhan. Moo dursa kan keenya barreessuu qabda jedhamoo dursa kan keenya barreessuu qabna jedhan. Yoo dursa kan keenya barreessuu qabdaa jedhani isaan eenyuun taanaan namni isaaniif barreessa. Okay, isa kanaaf Ustaaz Gaalee Abbaa Booraa Facebook irratti iyyuu deebii laateera. Isaanii viidiyoo citaa kana arganiiti isuma kana iyyuu dhugaa nu komattanii sirriidha nuti warri waa barate kuni ga'ee keenya sirriitti ba'aa hin jirru jedhanii waa dubbataniiru. Facebook isaanii irratti dhaxxanii hubachuu dandeessu. Garuu wanti sheekni kun jedhan dhuguma isa dhugaa dubbachuuf kan keenya barreessu dursa seenaa jabaa kan keenya kana dursa barreessuu qabda jedhamoo dursa kan keenya barreessuu qabna jedhan. Barreessuu iyyuu barraa'uu qaba jedhan adeemfama seera. Elaa kuno ittiin deebisa gaammas YouTube irran seen ammas duduuba deebina joo dhaggeeffannee kaane injira jaarsi waliin kijibnu kana dhugaan lafa jiru kan keenya barreessuu qabna seenaa guddaa akkasii qabna nuti maaf kan keenya hin barreessine jedhanii waa lama wal qabsiisanii nama fakkeenya godhatan nama lama kaasan kana kan hin dubbadheni. Sheekni waa'ee sheekni dogongoraa viidiyoo isaa lammata waraabe keessatti dubbadheera. Akka kanaa wanni tokko faarsanii daangaa dabarsuun sirrii miti viidiyoo isaanii tokko dubbadheera bee. Maaliif ennaan ilmi namaa namadha. Fakkeenyaaf isinii golden kalarii kana waan kun ikkoo fakkeenyaaf kun moobaayiliidha. Dhagaadha dhee namni walii galee naan dhagaa ta'a. Maaliif namatti walii galee dhagaa godhe. Silvariin yookaan diyaamandiin ati dhagaa dhattee naan dhagaa ta'a. Walii galtee jechuudha. Namatu maqaa diyaamandii edulaateef. Namni immoo diyaamandii oli, goldenii oli, warqiitii oli ilmi namaa. Kan akkasitti quba qabaadha. Isa kanayyuu kun sirrii miti jedhee bahee dubbadheeran. Inni kun sirrii miti akkasitti uummata wanni jechuun inni kun dogongoraadhee dubbadheera. Akka kotti dogongoraadhee dubbadheera. Dogongora yeroo tokkitti kanaaf immoo sheeka maaloo kana jedhanii arrabsuun sirrii miti hin jedhe. Ija islaamummaatiin ilaaleen, ija manguddummaatiin ilaaleen nama ediitii sana akkasitti fide sana immoo nama sanatti dubbadhaan jedhe maa hin balleessa. Ayyee Abdii. Ana taraani amma deebiin inaa deebise keessatti kan nan quubsine maani beektu amma deebi'a viidiyoon ni gaafa dalagu qeeqa uummataati inni nama jedhe immoo ustaazonni maaliif irratti argamuu dhabanidha qophii sana irratti jedhe silkii wayina jalaa miidhame malee viidiyoo seenaadhaa daawwaloot godhadheen jira jechi inni gaafa sana dubbateef deebii nama deebise walumayyuu hin argatu gaafa sana inda'um
Inumaayyuu ustaadota Finfinnee keessa jiraatanullee jarakkaa Maddin Jabal jarakkaa ustaadraa Yabbaa Maccaa qooddanii qooddaadhaan waamtanii waan jedhu kaase viidiyoo sana keessatti. O viidiyoon isaa sun jiraate fiideen waa dhageessuu barbaade. Akka jedhee amma immoo maal jedhee ustaadonni hundi maaliif sanarratti argamuu dhaban hin jedhee jechuun maal jechuudha beektu ustaadota warra dhaquu didan akka komachuu wayii akka sanatti fakkeessee isiin kun nuun fudhatamtu jechuudha naan liqinfamne bakka kanatti. Ammasii waa'een intini immoo qaallichi immoo bakka waan tamma nu hubachiisuu cinqamtu keessatti walaakiin immoo silaa kan keenya dura barraa'uu qaba jedhe. Walaakiin kan keenyatu silaa dura barraa'uu qaba jedhe malee barreessuu qaban jenne beekila. Gaaliin barreessuu qaban jenne barraa'uu qaba. Eenyutu isaa barreessa? Barraa'uu qaba ammaa inni. Barreessuu qabna ergan tanaa booda keessa haasaa 2-3 haasa'ee booda keessa jedhe jechuudha. Kanaafuu si akkanaatiin wal amansiisuun jabaataa. Waan sin jettan sintu beekaga. Islaamaatti walitti dubbanna. Carraanaaf kenna bilis. Yooti Islaama. Kitaabas qaraanee irraa aga tajriidaa qaraanee kitaabas Musliima nuti. Rakkoon qabu. Mee afaan Islaamaatii walitti dubbannaati. Seenaa keenya dura barreessuu qaba jedhe. Yoo kana hin jenne ta'e rabbi kufrii naa kaasoo dhiika kadhu. Hin jenne barraa'uu qaba jedhe. Barreessuu qabna jedhe. Barreessuu qabnaa jedhe. Seenaan xiqqoo mandoo kun dura barraa'uu qaba jedhe malee barreessuu dura barreessuu qabna jedhe. Asirratti gadhiifamee kee. Ayyee. Asirratti dhaaba Haydar. Waan barbaachise kijim. Haydar. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma gaa as keessaa ka hubatu eenyuun ni ummata. Abbaa giddi carraanaaf kennaa dursa otoo gara biraatti biitu jira. Maal taatan? Hafiz qoy. Amma Sa'aatii meeqa? carraa kennaa carraa ani kennu Abdii Geetaachoo gaaffii dabalata qabdaa. Gaaffiin koo baay'eedha. Ustaaz miyuutiin godhattanu. Daayirektiin wasin gaafataa deema. Namni kilirifaayi gochuuf namoonni kaanillee akka hubattanuuf viidiyoon kun illee waraabamee deemuu danda'a waan ta'eef gaaffii afuriin qabaan. Jechuun wal yaadachiisaatuma deemna. Sanyii mootii jechuun gandummaadha. Bifa isin viidiyoo waraabdanii nu agarsiistan sanaan jechuudha. Tokkoffaa jalqaba irratti murtii guutoon dubbatee eenyu maqaan Sheeka Roobee dubbatee sheekni sunillee dubbatamee karaa isaan ittiin dubbatanii fi karaa an ittiin jedhe waladda. Isinii ibsuudhaaf tokkoffaa inni tokko golden coloriidha jedhe. Baga ta'e haa ta'u maal na galchan golden colorii ta'uu danda'a barbaade diamond coloriis ta'uu danda'a. Inni mirga jechuu danda'a abbaan barbaade tokko. Inni lammaffaan murtii guutoon waan jedhe isinis himaa turtaniittu. Inni kan isaanii waan barbaadan jedhanii himataniiru. Amma wanni nama hundaaf illee galuu qabu isinillee kiliir naa gochuu qabdanu an nuti sanyii mootiiti hin jedhe. Kana jechuun roga kamiinuu Ustaaz Ahmad gandummaa miti maaliif jedhana gaafadhaa. Gandummaa kan jedhamu yoon ka'ee Arsii arrabse, yoon ka'ee Baalee arrabse, yoon ka'ee Wallagga arrabse, Wallagga kan koo Jimma kan koo ol kaasee Wallagga gali xinneesse. Jimma qofatu goota qaba, Jimma qofatu beekaadha, Jimma qofatu waan hunda gochuu danda'a yoon jedhee yoon Arusii gadi buuse, yoon Wallagga gadi buuse sun dogoggora guddaadha. Amma fakkeenyaaf gara kamiin hin jedhanii geeman injifadhee sanyiin mootii injifachuu malee injifatamuu hin beektu hin jedhe. Sanyiin mootii injifachuu malee injifatamuu hin beektu hin jedhe. Karaan itti jedhe sun jala murree walitti wanni nuti qabnu wala manaa deemnaa rakkoo jiru hiiknee ijoollee keenya waan jiru ifa goonee deemna waan ta'eef sanyii mootii jechi jedhu suni gandummaa waan akka of keessaa hin qabne sirriittanis yaadachiisuu barbaada. Inni kan biraan waa'ee 5G wal qabatu. Namoonni kaanillee akka isaan sirriitti hubatanuuf jechuudha. Yeroo baay'ee 5G yeroo jedhamu ijoollee Jimmaatu fayyadama. Meebii isinii quba qabaachuu dhiisuu dandeessu. 5G immoo wanni jedhameef godinni Jimmaa shanan gibee wanni jedhamuuf shan nuti.
geeraa, guumaa, gommaa, limmuu, jimma shanii nuti. Sanaaf 5G jedhattee barreeffatti ijoolleen jimmaa yeroo baay'ee. Sunniin ijoollee jimmaatu 5G jedhatee banataa barreeffata yeroo baay'ee. Akkuma ijoolleen wallaggaa yeroo baay'ee 430 jedhanii barreeffatan. Akkuma yeroo ammaa kana immoo ijoolleen Harargee 3B jedhanii barreeffatan jechuudha. So bifa sanaan osoo hubattanii deebiitti kennitanii. Inni kan biraani naabani. Inni kan biraan immoo waa'ee tokko si deebisee deebiitti deddeebu gaaffiin keenyaa baay'ate Habibi. Sorry. Okay. Okay. Muting galatoomi. Muting godhatiin akkasuma waliin haasona Abdi galatoomi ulfaadhu. Nuti sanyii mootiidha. Sanyii mootiidha. Akkamiin qaxaqqaxdee jetteeti. Akkamiin qaxaqqaxdee maal goona jette. Biyya bulchine jenne. Baay'ee gaarii. Qaxaqqaxnee paartii sana yoo jedhu yoo argattani ani mata fuulduratti ka'ee jilbeeffadhee dhiifama sin gaafadha. Qaxaqqaxnee naaf fida. Sooshaal miidiyaa irraa ani dhaggeeffadhu. Ani sooshaal miidiyaa irraa kan hin arge. Dhageesse? Jechuun paartii ustaas qaxaqqaxnee simbinatu hin taane nutu biyya bulchaa jira abbichuutu biyya bulchaa jira jedhe. Ammallee nan jedha garuu qaxaqqannee biyya bulchaa jirratti. Qaxaqqanneen jira. Jiraanaan anu mata fuulduratti ka'ee jilbeeffadhaam. Qaxaqqanneen jira. Bula ani kana miti kan hin jedhaa jiru galatoomi viidiyoo jira dhaggeeffadhu viidiyooti jira viidiyoo soolan sarara jechuun bakki qaxaqqaxnee jedhu yoo jiraatte ambar isiniif miti bar uummatan jilbeeffadhee dhiifama gaafadhaan jedhe qaxaqqaxnee abadan hin jenne hin jedhullee garuu nutu biyya bulchaa jira jedhe. Tole dhaggeeffadhu nuti biyya bulchaa jiraatti maal waan taataniif sanyii mootii sababa taataniif sa? Okay galatoomi. Okay, video kau sana amma dhaggeeffattee ta isin sanyii mootii miti jedheeraan. Achitti bar sanyii mootii jechuun gandummaadha waan isin jettaniif isinii kaasee bar. Eessa ka'umsi eessa galumsi eessa dubbii keessatti fakkeenyaaf. Sana jechuun ka'umsi maalidha? Sana jechuun kiyya bar nuti sanyii mootii teroon jedhu sanyii mootii durumarraa amma miti bar ergaa biyya aangoo qabatee miti baay'ee durumarraa kaaseeti kan isin. Nan beeka abdii koo. Nan beeka bar maa kunoo asiiti ijoolleetiin sanyii mootii wal dubbisnaa bar nuti asiiti. Dubura jira maa walumaan jiraataa jira sanyii mootii warra shanan gibeennee wal dubbisnaa walitti wanneennaa bar walumaan jiraataa. Akka isin bar isinillee sheeka ustaaza sirban dhaggeeffattan malee bar gibee gaman jaaladhe sanyii mootii illee Hacaaluun illee bar sirba baasee fi ture bar. Maaliif? Tokko naa ilaalaachuu maanii as deebinaa gara dubbii keenyaatti. Waan kana asirratti ani akka maanguddoo tokkotti waa'ee sanyii waliin falmisiisu Sheekh Ahmed fudhatanii kana. Hin xumurre ilaa dhaggeeffadha. Hin xumurre. Ani sanyii mootiitiin waliin falmine dhagaartu mini. Sanyii mootii jecha jedhuun waliin falmine. Hin falmus. Kun falmiin qabu dabarfadhoo asirratti. Dabarre. Akkana miti abbaa gitti. Sanyii mootii gandummaadha wanna jedhe sana sitatiidha jechuu qaba dirqama. Yaa jamaatan assalaamu alaikum. Bakka abdiin fayyadametti dhibbarraa dhibba bakka sanyii mootiidha achitti. Bakka sanatti bakkadha kan murteessu. Qoyaa Shaamed qoyaa Abdii Geetaachoo gaaffii kee itti fufi gaaffii itti aanutti deemti. Yaa isaanillee namoonni kumne deebisne mani gaaffii lama na gaafate abdiin. Adeemsanu kan ariifatan abbaa giddaayee deebis. Isa kana cufna Ustaaz Ahmad dhiifama wajjin isa. Dhaggeeffadhaa ka nani maa dhaggeeffadhaa warri viidiyoo fuutanii baatanii isin sanyii mootii miti jettanii hin jenneen sanyii mootii miti hin jenne sanyii mootiidha yeroo itti abdiin fayyadame yeroo fazakkiriin lafaa ka'ee fazakkiriin arra ka'aa jedhamee dubbii ta'e kanatti abdiin jecha kana fayyadamuun gandummaa ta'a akkuma. Sheekaa roobeen nuti mataa Oromoodha akkuma murtii guutoon jedhe yoo haqqii hubattan sinii gala yoo isin waan kana fudhannutti naan gashuunaan sinii galee. Asirratti garuu ustaas kiyya galatoomaati garuu yeroo baay'ee bakka garaagaraatti Oromoo qofa biratti osoo hin taane saboota biraa biratti illee sanyii mootii yeroo jedhamu kan ka'u akka Jimma ta'e isinillee amantan sun gandummaadha waan jettaniif isinii kaase. Sun gandummaadha kan hin jedhe abdii ka'umsadha bar ka'umsi eessa galumsi eessa. Dhumni eessadha. Waan itti ilaaluu qabdu waan kanadha bara Habiibii. Yeroo itti kaaste sanatu yeroo ijoollee wanni wal gootudha. Dheengadda gartaniittu. Kunoo namni keenya kunoo dheengadda kaleessa maal wal godhaa turan. Eenyuuf eenyu jedhanii wal wanni godhaan jiranii. Ani sababaa kanaan viidiyoo isin wanni sinaa beekuu qabdanu isin qofatu ta'e namni biraa ani sanyii mootii jechuun gandummaan akka waliin qaban isinillee namantuumi. Eeyyan sanyii mootii jechuun gandummaa miti. Kana quba qabaadha. Dabarre ayyee. Dabarre.
Lammata dhaggeeffadha. Dabar. Lammata. Dabar. Lammata. Itti fufu. 5G. 5G Okay. maal jettee? 5G ni ijoollee jimmaatu barreeffata. Akkuma 430 kana ijoollonni biraa barreeffatanitti. Okay. 5G'n wanti ijoollonni maqaa 5G jedhu barreeffatan hundi barreessan jimma laallata guutuunsaa yoo isaan na arrabsan yoo isaan na xiqqeessan jimma laallata guutuunsaa abdii. Isanin jimma laallatu. Garuu yeroo maqaan 430 jedhu qoy maqaan 340 jedhu wallagga laallata. Hin laallatu. Galatoome Okay. Garuu ustaaskii most of the time yeroo baay'ee 5G kan fayyadaman ijoollee jimmaati. Haqa walitti himuu barbaachisaadha waan ta'eef ni jedhaan jirani. Akkas yoo jenne ani fayyadamuu hin danda'u. Tutatti nan beekin Feesbuukii biraatiin fayyadamuu nan danda'a. Tiiktookii biraatiin fayyadamuu nan danda'a. Maqaa kana fayyadamuu nan danda'a. Fakkeenyaaf maqaa Dooktor Abiyyi barreeffatee nam tokko nama arrabsuu hin danda'u. Hin danda'a. Maqaa Abdii Geetaachoo. Garuu kanan isiniin jedhee ijoolleen keenya definitionii masaallee namni danuu hin beeku. 5 jechuun maanni kan warra jedhanuu fi isteetii 5 qabdi jimmi. Akkuma United Arab Emirates isteetii 7 qabdu isteetii 5 qabdi duraanillee. Sanumaan bulaa turaniif yeroo baay'ee ijoolleen keenya ijoolleen jimmaa 5G jedhanii banatu. Sana yoo isiniif hin galle isin akka hubattan yoo immoo namni biraa immoo maqaa ijoollee jimmaa barreessuuf maqaa jimmaa barreessuuf 5G jedhanii maqaa ijoollee bakka garaagaraa barreessuuf jedhanii saayinii isaaniittiin of waaman sana barreeffatanii nama arrasuu barbaadu sana akkuma kiliir isinii gochuudhaafan isinii ibsuudhaafani. Gaafiin biraa. Galatoome. Ani nan beeka 5G'n jechi maal akka ta'e hin xumurre maal akka ta'e nan beeka. Kitaaba Injiinar Gaalee Abbaa Booraarraa dubbiseera. Kitaaba inni PDF'tiin gadi gadhiise tokko hin jiru. Nama kitaaba dubbisuudha nan ilaala waan hundaa jechuudha. Waan siyaasaa waan maalii akka kottu jechuun ittiin wanneechuuf miti. Garuu sittaa dubbadhu maarree isaan kun hamma tokkummaan naani warra 5G jedhee na arrabse jimma arrabsitee jedhe ani maqaa 5G'tiin nama arrabsennaan nam ilaaku warra Feesbuuka yookaan maqaa 5G jedhee banatutu nama arrabse warra akkasii arrabse sana riipoost godhe malee ani jimmatu na arrabse jedhee riipoostiin goone kana kan hin godhe meerree maali balleessaan koo abdii bakka kanatti ayyee gaafa sadaffaatti fufi. Okay, rakkoon qabu maybe boodas dabaree organitti fufna. Baay'ee ituun yeroo baay'ee deebiitti kennuufaa yaadeefaa ituun hin kennin waan an darbe danuutu ture yeroo baay'ee ituun dubbachuu barbaade jedheen haasaan koo wanni an afaan kootii bahu yeroo baay'ee maasaa taa'ee dhiise nan kolfellee yeroo baay'ee irra deddeebi'ee nama miidiyaa miti nama guddaa nama sheekaati waa'ee kitaaba sanaa wal qabsiise. Ustaaz Gaaliin jalqaba keenyatu barraa'u qaba. Sababa tokkoffaa maaliif kan jimmaa dura kan isaan barbaadan barreeffama. Kan jimmaatu waan hin barroofne qabamoo godina jimmaatu waan hin barroofne qabamoo maaliif dursii jimmaaf hin kennamu. Tokko kun. Lammaffaan jimma keessa barreessitoota baay'ee jira. Dhugaa dubbachuuf. Amantiin Jamalillee barreessaadha qorataa seenaatillee. Gaaliin illee anillee jijjiiru ijoolleen gastii kanarras illee jechuudha. Wanni asirratti isin kiliir akka isin naa gootan barbaadu dhugaa jedhanii jettan. Tokkoffaa namni isin manuma keenya yoo fudhanne mana ofii mana keessoo haxaufnee yoo mana keessa manni badee jiraate kosiin jiraate mana keessa haxoofnee gadi baafnee kaanee bakkeerraa gadi alaa qulqulleessina malee jalqaba bakkee qulqulleessinee kaanee mana qulqulleeffanna. Seenaa barreeffamuu hin barreeffamne jimma baay'ee ganaa waan baay'ee waan barraa baay'eetu jira yoo yeroon argame danuun ijoolleen keenya dudduuba keenya kaan waan baay'ee kan barreessan qabaatu ta'uu danda'a. Garuu seenaa keenya jalqaba sababa maaliitiif isoo keenya hin barraa'in kan isaanii barraa'e jechuun isiniif miti baay'ee namoonni dhaggeeffataa jirtan isaaniif miti baay'ee Ustaaz Ahmadiif miti. Namoonni barreessan sanaaf hin hundee ituun qaamaan akkasitti argadhe faa gaaffii akkasii nan gaafadhaan hin obsu waan ta'eef waan akkana. Maaliif jimmi baay'ee waan barreeffamuu qabu hin barroofne waa'een jimma. Qabsoo Oromoo keessatti illee yeroo wayyaan irraa kaase sana durallee waa'ee Oromoof Oromummaa waa'ee amantaadhaan illee wal qabatee jechuudha. Waan barreeffamuu qabu kumaagite la qaba jimma. Meebii gara fuulduratti meebii ijoolleen keenya barreessuu danda'u yoo rabbi jedhutu barreessuu dandeenya. So seenaan jimmi qabdu seenaa sikkoo mandoo qabdu gadi miti baay'ee.
akka gadi qabdutti yaadanii yeroo dubbatan isaaniif gadi ba'anii react gochuun isaaniif deebii kennuun dogoggora akka dogoggoraatti fudhadha baay'ee ustaas deebii akka itti sinnaa kennitan waanan amanuuf jechuudha. Maaliif garuu akkuma jimma keessa barreessaan jiru barreessaadhaan gama kootiin barreessitoonni jimma keessa jiranii sikkoomandoo keessallee jiraachuu danda'u. Ituu isaan ta'anii yoo deemnee barreessines rakkoo. So isaan koo barreeffachuu danda'u, seenaa isaanii himachuu danda'u. Ituu abbaan jiru immoo namni biraa dhaqee seenaa namaa barreessuu hin danda'u. Saniifuu sun dogoggora guddaadha. Sun mee isa kana sirriitti kiliir nu godhatu. Gaaffii hunda caala garuu gaaffii kana. Abdii dogongora. Dhaggeeffadhu. Ilaamarra deebiinsitti maa viidiyoo dhaqii dhaggeeffadhu. Isin dhaggeeffachiisee obboleewwan abdii maanuma duukaa dhaggeeffataa turte eessa turteeti. Seenaa keenya la isaan maal jedhan kan keenya dura barreessuu qabna jedhan malee kan keenya dura barraa'uu qaba jedhan. Asitti qoy abdii naan bana viidiyoo. Abdii qoy. Viidiyoon nu araarsu. Ustaaskii. Abdii akkas jettee kan ta'an ittiin harkisiin. No harkisuu miti. Isin qofaaf miti baay'ee. Nama hundaaf illee akka isa ta'u sababan barbaade. Ani dhalootaan wallaggadha. Wallaggadha ani dhalootaan isaan barreessuu qabna jedhan malee kan keenya maaf barreessuu maaf kan keenya dura hin barreeffamu hin jenne barreessuu qabna su jedhan malee nama biratti ittiin hirkisne. Viidiyoon maafiti barraa'uu qaba jedhanii viidiyoo. Isuma maas deebisaa ustaas. Jarana. Naam fida. Ilaala. Isin banaa ammasti waan dubbadhaan namni barbaade waa'ee naannoo ofii waa'ee ganda ofii baay'ee ganda koo baay'een jaalladhiifamu guddaa wajjin gandummaa miti baay'ee waa ofii jaallachuun of ta'uudha malee an of jaalladhee jimma jaalladhee ka'eetan baalee jaalladha arsii jaalladha jimma jaalladha wallagga jaalladha baay'ee waan ofii jaallattee itti deemta maaliif bakka itti dhaladhetu asii waan ta'eef waa'ee ganda kootii immoo himachuu immoo dirqama qaba waan ta'eef akkasitti hubachuun barbaachisaadha isaan nuuf haa bananu. Sana booda deebiitti kenna. Hin bantu. Galatoome abdii koo ani immoo akka yeroo ammaatti wallaahi sooshaal miidiyaa irra ba'ee wallagga koo nan jaalladha jedhu akka yeroo ammaatti. Maaliif beektu wanti xiqqaan wanti guddaa waan gandummaa ta'aa jiruuf dhaloota kanarratti ani wallaggadha. Amma baamee wallaggaan sodaadha baay'ee. Hin beektu immoo. Nan beeka. Jimma koo nan jaalladha yoo jedhe rakkoodha. Rakkoo miti bara. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Dhaloota rakkoo kana keessatti rakkoodha. Dhaloota rakkootti. Ila. Dhaloota kanatti dhaloota rakkoodha bibi. Dhaloota ituutatti aattimtuu baa jedhuudhaan dhaloota tuutatti taattimtuu saa jedhuudha achi darbee dhaloota akkasii dhabeetta dhaloota mataa gaafannaa miila sii deebisudha dhalootichi. Dhaloota kana keessatti immoo namoota miskiina waa tokko hin beeknetti bada. Kanaafidha kaniin kanarratti ani sin ajaa'ibu boodan dubbadha sooshaal miidiyaa kanarraa laa isiniif galuufan deema. Yoo barbaaddan gandummaa wal zaqazzaqxanii wal ajjeestanii I don't care about you. Gara biraan deema inshallah. Rakkoo miti. Mee haasaa isaanii dhaggeeffannee aniif isin adda galee waan biraatti fufnaa. Nu barreessuu qabna moo barreessuu qaba barraa'uu qaba waan jedhu kiliir nu godha. Eeywa. Barreessuu qabna jedhan isaan ani kan hin irraa arge. Mee isa waan jennu qabna. Ana maal gootanii? Qoy memu be mute godhine ta'i. Menu agarra. Isin jaarsa damu be qoy. Eesh bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbi nagaabuusi ya rabbi ummata kana. Ela. Me weedu ya gartee amallama san keessa argachuu waan dandeettaniif. Randa barsaa. Tasocho'ee ganda amallama jiddoo jedhamu. Wanna mileessi ta'e namni si fakkeenya wal fudhatan eenyuun maa inni mee kana keessa tartiiba waan kana keessa jiru sun himtanii. Jazakumullahu khairan. Akkasiin kitaaba barreessitan maalti isin godhe? Ilaa kanas hubadha haqa nama kanaas. Eddee biddaadhiis ibboo seenaan sikkoo mandoo dura otoo barraa'uu qabu bakka jedhe qofa. Ati habiibii nan arga viidiyoo kee kan kee waan gandummaadha habiibii kanaaf hin bilookkisi godhe. Ati dhiisi calluma di. Walittiin deebisina. Nama guddaa. Mana kana keessan danda'amu cal jedhaa amma muyut godhaa dubbadhaa ustaas. Yeroo tokko irraa wayita socho'ee ganda amallama jiddoo jedhamu itti galee harka Dr. Abdushakur irraa achitti gale. Dr. Abdushakur akkuma beektan kan biyya Saawudii kana turanii nama aalima illee nama qabsaa'aa illee nama
qalbii naggeeffadha obboleewwan sirriitti naggeeffadha la. Isaan suni Namni kun nama guddaa aalima guddaadha wallahi. turanii haala biyya keenyaatiin wal qabatee mee weedduu horii weedduu ammallee ayyikoo wayita intaltee heerumtu weedduu intaltee dhawattu akkuma san weedduu argitaniitiin wayita namni du'e namni waan afaarsii namaan jiru lugaa Oromoo keessatti gartaniitiin gadi fageenyaa fi gartanii balaagaa isaa cullummaa afaan keenyaatiin waan wal gargaaru waan akkasiisan naa barreessaa jedhaniitiin narra kaayan. Ufii barbaadaniitiin waan Akmaa kallee dabalatee ufii barbaadanii hojii manaa isinii kenna. Qur'aanallee waan karaasiftaniif namni biyyaa gartee amaalamuma san keessaa argachuu waan dandeettaniif dubartiin tuni tuun kun gammoojjiirraa namatti heerumti, tuun gadabirraa seerumti, tuun dijaa seerumti, tuun dalloo seerumti, gaddumas tokko Maal nama fagoo jira no iddoon qabxii keenyaas miti maali viidiyoo kana yoo dhibba dhaggeeffataa irraa wali beekaa walii galuu diduu malee fuuldureetti of himeme. achumatti irraa Daqiiqaa muraasa tafe amma hin qaqqaba abbaa. Doktor Abdushakur inni lammataa ammoo anillee kun koree majlisa godina Baaleetitti barreessaa ture ka majlisaa jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha yagaa ammaa jijjiiramaa kanaa eega kana biyya tana gartee jijjiiramni hoogganeetiin jee waan sanii wal qabatee Finfinnee kanatti waamanii walgahii gurguddaa yeroo kanaa namni tokko Oromiyaa keessatti barreessaa ka ture itti aanaa ture Gaalii Abbaa Bor akkas jedhanii Gaalii Abbaa Bor kun kitaaba Shanan Gibee jedhu barreesse afaanuma Oromootiin eega kana dubbisaa jedhee seenaa kana haa hubatamu jedhee nurra qooti. Walgahii keessatti nurra qootee kitaaba sanillee lallaalleetiin jenne wayita kana jennu jimmallee Oromootitti gaarima biyyuma keenya lafuma teenna walaakin sila waa seenaa sikkuu fi mandoo kan tursee barraa'ee eegan araabsamuu ka qabu. Dhaggeeffadha. keenya asi kuno. Of course dursa Waan fidde malee hin xumuramne hin kaasiin haa xumuramne hin xumuramne hin xumuramne hin xumuramne hin xumuramne eeywa. Baatu ufumara waan jedhu waan miira wahii keessa na galche eegana anillee amma waan arsii kana qorachuu asirraa diidaa aga deemu gadabaa aga deemu lokkee biyya jedhamtu mara deemu qorachuuf sidaamaan wal ollaa garteetiin arsii jiru arsii arsooma isaa ka asliitiin jiru shaashamanii achii bara fuula Arbaa Mincii kana deemanii lokke jedhanii biyya lafa baddaa bareedduu takka jiraattu achi mara daayitee waan Asiin orjinaalles jira. Sababa itti isaan Eeywa maal ta'e joo? Irra darbee moo maal ta'e? Deebisi ammas irraa deebiin. No, nu galeera bara. No, an dhaggeeffadheera. Ustaas kiyya. Akka jedhame. Kuno. Nama kanaa eega kanaa biyya Dudduubaan deebisa qo'aati ko. Kuno. kitaaba Shanan Gibee Kuno dhaggeeffadhaa si please. Hin dubbatinaa miyuutis hin baniinaa. barreessee afaan Oromootiin eega kanaa dubbisaa jedhee seenaa kana haa hubatamu jedhee nurra qooti. Walgahii keessatti nurra qootee kitaaba sanillee lallaalleetiin jenne wayita kana jennu jimmallee Oromootitti gaarima biyyuma keenya lafuma teenna walaakin sila waa seenaa sikkuu fi mandoo kan tursee barraa'ee eegan araabsamuu ka qabu nu maaltu barreessuu nu dhoggee bofni amma. Eeywa dhaggeeffadhaa gaa kuno abdii hin dubbataa. Dhaabbadhaa yaa jamaa. Dhaabbadhaa abdi isin lammanuu dhaabbadhaa. Dhaabbadhaa isin lammanuu. Asitti. Raajii. Dhiifama qoy. Raajii muutii banadhu. Faayidaan waan kiliir goonu jira gaa. Naa galee qoy waayif hin jedhe ragaadhaa fi waa jedhe namni kuni barraahuu qaba jedhe moo barreessuu qabna jedhe moo barreessuu qaba jedhe
Barraa'uu qaban jedhe an duras. Anuu fi Dura kan ibsa barraa'uu qaba jedhe abdii koo abdii yeedhiisati abdii annan dubbadha abdii koo ilaa dhaggeeffadha. Walaakin immoo jechuun arabeeffaan garuu jechuudha miti ustaas kii arabeeffaan garuu ustaas walaakin immoo seenaan sikkoo mandoo jalqaba barraa'uu qaba jedha. Walaakin means garuu maa shanan gibee dura maaliif kan sikkoo mandoo barreessuun dirqama qaba? Abdii xumura jechaa laali. Jecha xumuraa irratti maal dubbate abdii? No. Xumura jechaa miti ustaas kii kabajamoo. Seenaan sikkoo mandoo dura barraa'uu qaba. Nuti maaf hin barreessine? Nuti. Inni sirrii bar walaakin immoo la seenaa shanan gibee barreessee fidee nuu raabsee otoo sagantaa irra jirru. Cufaan jechi kanaa maalidha? Cufaan jechichaa maali? Cuunfaani seenicha akka barreessu isaan kakaasu garuu abdii cuunfaan jenne cufaa jecha cufaa himni kuni eessatti guutame dhaqee isaaniif fakkeenya ta'e gaalii tokko fakkeenya ta'e inni immoo maal jedhe nuti seenaa dura barraa'uu qabu nuti maaf hin barreeffamne abbaatu of mara jedhe bofti jedhe sirrii jedheera. Eenyuun jedhaa jira ree? Amma bar gaaffii kanaaf bar ustaas gaaffii kana gaafatee ka'e bar ustaasni ofumaaf ofii deebise bar walaakin immoo kan barraa'uu qabu jedhe. Akkasimoo akkas miti ajama. Aayidar isin dubbadhaan fixeera. Dubbadhillee kanuma. Maalan jedhe an jalqaba. Dursee barraa'uu qaba jedhee kanarratti wal qabaa turre wanna sobeeraan wanna tokko. Qina loqoda hubachuudhaa dhiisa. Abdii koo xiissii fi. Torgoof soofaadhaan barannu. Mana bakka gaafa. Ilaa jarri keenya yeroo tokko an immoo Raajii faa gaafadha. Dogongore raajii faa gaafadha. Qoyaa kanan fixa. Anasuma irratti hin fixaanis. Sana durayyuu qeeqnii yookaan wanta akka ceephoo jedhamu dubbicha keessa jira. Inna gaama miti sagaleen koo. Abbaa Giddi mootii godhadhu ka Abbaa Giddi. Nabaan itti fuf. Abbaa Giddi. Galatooma. Gaaffii qofa osoo hin taane gara gaggabaabsinee Wantan hubachiisuu barbaadu waan irra darbamaa jirutti jira. Ilaa. Wanti jalqabarraa afaan isaaniitii ba'ee akka ceephootti yookaan akka tuffiitti mul'atu jira. Osuma iddoo sanallee hin gahin jechuudha. Jimmallee Oromumallee biyya keenyallee nama teenyallee jedhani. Wanta akkasii kun akka nama sana yookaan biyya sana tuffachuu wanti irraa mul'atu jira. Kun dhugaa sakan rabbiiti. Maa dhagaa jirtaniif. Itti fufani silaa kana dursee barreeffamuu hin qabu. Silaa kana dursee barreeffamee raabsamuu kan qabu jedhan. Keenyaa jechuudha ka keenya isa kan keenyaatii jechuu isaanii. Iddoo isinii ta'u isinitti dhaga'amu qofa fudhachuu miti. Iddoo isiniin taanes dhaggeeffadhaa rakkoo hin qabu. Amma iddoo sanatti wanti siin si quuqu hin jiru. Amma fakkeenyaaf siin si quuquu dhiisuu danda'a. Nuun immoo nu quuqa. Ana fakkeenyaaf na quuqeennaa hin dubbadhu. Maaliif eenyummaa koo jalqaba akkuma isiniin jedhe isaanirraan fagaadhee bare seenaa addaa walirraa hin qabnu waan ta'eef. Rakkoon keenyas bu'urri rakkoo keenyaa seenaa walii wallaaluu fi anarra caala waan ta'eef iddoon qabxii keenya barreeffamee raabsamuu qaba jedhaniiru waan ta'eef osoo iddoo kanatti amanee fudhatee naan bira dabarre gaarii natti fakkaata. warri mariisaa jirtanu abbaa giddiis Aydaroonis Raajiinis dhimmichi dhimma Ustaaz Ahmadii qofa miti dhimmichi meebii gaaffii biraa gaafachuu hin danda'ama barreessaa kitaabaa sanii yaaf walamtaa jedhu warri Sidaamaa sanas ta'uu danda'a garuu kana kiliir goonee gara xumuraatti deemna. Yaada tokko kennuudhaaf abdii carraa maaf na dhoowwattani garuu. Eshi. Afizo gabaabsi dubbadhume gaaffii yoo qabaatte gaaffii lama si hayyamna. Gabaabsi. Galatooma hundi keessanuu salaamu alaykum. Ameen numu ani annani beme. No. Jimmatti balleesse waan. Gaaffiina gabaabaa la dhaggeeffadha gaaffiina gabaabatu gabaabduu sinis Jechuun inni manatti baay'istani maal? Raaji maal ta'an
Sinin mararu. Haidar. Haidar. Abshira. Ustaaza kiyya kabajamaa. Gaafii tokko ittiin isin Hafiz dhugaa qabda. Dubbachuu Gaafii gabaabduudha kan Haidar Abshir. Ni gaafatta. Laal adeemsa yoo tolchaa hin deemne beesa dubbiin tolaa hin deemnu maaluma Tolchaatuma deemna bakka abbaan kiyya dhaqe bakka abbaan kiyya dhaqe na ageessu Hafiz dhiifama siif hin godhuu naan jedhanii waan irratti jedhanis dubbii waliin dubbannetu jira. Kabaja isaanii balleessinee kabajaan inni isaanii naasa'ee boris nan kabaja har'as nan kabaja kaleessa kabajaan ture. Kanaafuu dhiifama daqiiqaa lama naaf kennaa. san booda goonuu Hafizoo kiyya jechuudha. Dhiifama na gaafachuu fida. Akkatti boodarra ta'uu hin qabu kadu. Dhiifama dha. Maal beekla Hafiz kuni Dubbiidhuma waa'ii Hafiz kiyya sanarratti dhaggeeffadhu. Abdi walii qulqulleefnaadha miti dubbichi. Tarata naagalee bar ilaali waa waloo fi waan dhuunfaa jira. Tana gilaa waan dhuunfaa miti wama waloo irratti wal lolleanii fi isaanii waan dhuunfaa dhimma maalii wal irraa qabna maali? Ta inni dhiifama hin godhu jedhe tanan baanaa beek. Sanumarraa si kaasuuf an deema dhimmuma waloo irratti malee dhimmi dhuunfaa tokko as keessatti anaaf ustaaz isaanis islaamaa anis islaamaa oromoodha oromoo kana lamaa walitti qabna. Dhimma dhuunfaa wanti nuti walitti qabnu jiru. Kanaafuu daqiiqaa lama naaf kennaa. Nameerashi. Hayyee galatooma. Ani dheengadda viidiyoo isaan abdii irratti waraaban irratti gaafii gaafadhe. Viidiyoo sana Abdii Geetachoo jedhanii waraabne. Abdii Geetachoos immoo of ta'ee miti kan inni dubbate. Sanyii mootii jedhee dubbate. Sanyii mootii anas ni laallata hunda ijoollee Jimmaa ilaallata. Asumaanan viidiyoo irratti hojjedhee ustaaz isinin jaalladha isinin kabaja. Akkamitti ilaa dhaggeeffadha. Murtii guutoon bakka wallaalaa Oromoo Harargee argitanitti radiyallahu anhu jedhaa jedhe. Murtii guutoota akkana jedhe. Sheek Haroobeen Arsiin mataa ummata Oromooti mataa Oromooti jedhe. Dubbiin asitti isiniif agaltu Oromoo. Abdii Geetachoo nuti sanyii mootiitii jedhe. Dubbii kana sadan walitti fidanii sanyii mootii jechuun gandummaadhaa jedhani. Murtii guutoo radiyallahu anhu jedhaa jedhe. Wallaala keenyaanuu jedhe. Sheek Haroobeen kutaa 11 gadi butanii kutaa tokkitti keessaa ol kaasanii nuti mataa Oromootii jedhani. Abdii Geetachoo immoo cubbuu hin finne maqaa durii hin jirre hin finne kutaa biraa gadi hin qabne. Nuti sanyii mootiiti jedhee maqaa ofii himate eenyummaa ofii himate maaliif akkana jettanii jedhee kabajaan isaan gaafadhee jennaan yeroo inni irratti jedhee fi haala inni irratti jedhee jedhan jedheenis akka sanyii mootii jechuun maqaa ijoollee Jimmaa ta'e hin beektumu hin beektanu jennaan hin beeku naan jedhan. Hafizoo dhiifama. Achi ka'anii Gaaffii kana bar deebisaniiru Hafizoo. Deebii gaaffii kanaa fi isin sanyii mootii ta'uu Waliin kakatanii ka'anii amma karaa gabaabaa walii galte. Karaa gabaabaa walii galte. Dhaggeeffadhu. Gaafa sana akka Jimmi sanyii mootii ta'e beektamoo hin beektu. Bila beektamoo hin beektu jedhee gaafadheennaan hin beeku jedhe jette miti Hafizoo. hin beeku ammas gandummaadha jettanii afaan keessanii baastanii viidiyoo amma tokkummaa beekee hin kakkattanii sagalee keessan. Gaaffii ofanaa deebisi. Hin beeku jedhe jette miti. Hin beeku gandummaadha jettanii. Jecha keessan mana keessan jedheera moo hin jedhe gabaabaa dubbii. Jettan. Jedheera miti esh dhaggeeffadha. Gaaffii kana gaafadhe deebee jecha inni jedhe kanaan waa tokko jenne akka islaamaatti dubbannaan gaafa islaamni guyyaa qiyaamaa namni karaa lama deema tokko gara jannataa deema tokko gara jahannamaa deema naan rabbiin warra kitaaba isaa harka bitaatiin fudhaturraati na haa taasisu jedhi ummata kanan dhiifama gaafadha jechumatti jette kana gaafa islaamni mirgaa deemu anaan immoo bitaa naa deemsisu jedhi ani immoo sanyii mootii isinis afana jettanii hin jenneettanii kakattan sidha kan fidate ani isinis kakattan akkas jettanii na dhaggeeffadhu ani viidiyoo si gaafataan jiru. Video si gaafataan jiru. Isinis akkas jettanii kakattan hin jenne jettanii ni kakattan. Habibi ela ani si galaa jira akkasitti midela waan dhugaa irratti asiin miti asiin hin cita asiin miti asiin dhagaarta yoo islaamni mirgaa deeme rabbi kaati maa koo balleessu jedhi kakadhu jetteetta jedhe. Isinis ni kakattanii hin jedhe hin jenne ana kana jettanii kakattanii kan jedheera
Kan jedheera jedhu eenyu? Isinis hin kakattan. Viidiyoo amma tokkummaan fidee mana keessanitti otoo anii fi si waliin haasofnu waraabame. Kan Viidiyoo isaa irratti jedheera jedhe kakkattanii. eenyudha? Sanyii mootii jechuun